Museen garbichi kee inni humna kee amanate yoo atiin wajjin taatu ta'e nuyi surraa hin qabnu gatii hin qabnu nu wajjin hin taatu taanaan asiin hin baasin jedhe gaarummaan koo si dursa jedheeti gaarummaan kee nu haa dursu. Hojiin kee hojjetama. Guyyaan har'aa kun guyyaa eebbaa nuuf guyyaa addaa nuuf fuula keetti fudhatama argata. Eebbifamii maqaa keetiin calqabne irraa dura bu'ii nu geggeessi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Adaraa kottuu warra biraas yemmuu haftuu anas yaadadhu Yesuus Kiristoos adaraa kottuu warra biraas yemmuu kaastuu anas yaadadhu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaan kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen. Akkam jirtu amantoota burqaa gaarii. Waaqayyo Abbaa keenya torban dabarsinee ji'oota dabarsinee hundumaa nu gargaaree dhiiga dhangala'uu lafee cabuu fooniif lubbuu gargar ba'uu hundumaarraa nu eegee mana keenyaaf ijoollee keenyaaf biyya keenyaaf maatii keenyaaf ollaa keenyaaf eegumsa godhee asiin nu ga'ee ilillee guddaa fi dhabaa guddaa nu Waaqayyoon galateeffatu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. May Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. Egaa salphaa miti eegamanii as ga'uuni
yeroo nuti keessatti rukuun yeroo kafra caalaa yeroo hamaadha garuu Waaqayyo eegumsa baay'ee nu godhe. Hin jiraatamu waan ta'eef yeroo hin jiraatan keessa akka hin jiraanne godhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bineensi nu nyaachuu hin dandeenye kanaaf Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u. Amma walii wajjin macaafa faarfannaa galata Waaqayyo irraati faarfannaa 267 Yesuus na bira darbee kan jedhu walii wajjin waaqessina. Macaafa faarfannaa 267 Yesuus na bira darbee alaakutu jedha. Yeroon qulqulluu la jedhu isin immoo lafti hundinuu galata isaatiin guutuudha jettanii lafa kaala. Qulqulluu la Waaqayyo gooftaa maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Hoosaa'inaa mootiin maqaa Waaqayyo gooftaan dhufuu galateeffaadha.
nagaan Waaqa irratti ogumaan isa Waaqa gubbaatti Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Teessoon isaas Waaqa irraa garaa cabaa hafuura gaddeebii yookaan qabanitti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti matanii dhagaa. Kadhata isaaniis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa garaa keenya guutuudhaan gara ayyaana isaatti dhiyaannee cubbuu keenya Waaqayyootti himanna. Kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyoon kadhanna. Yesuus Kiristoos gooftaa. Mee Waaqayyo wajjin dubbata. Waaqayyoon kadhanna. Namni hundinuu fuula Waaqayyootti argame Waaqayyo isa guddaa isa amanamaa sana kadhatu barbaada. Dubbadhaa Waaqayyo wajjin. Nuyi kadhatamoonni cubbamoonni uumaa keenyaaf fayyisaa keenya kan taate si Waaqayyo gooftaa isa hundumaa danda'utti cubbuu keenya hin himanna. Cubbuu keenya isa nuyi yaadaan dubbiidhaan hojiidhaanis hojjennee qofa utuu hin ta'in garaara keenya keessaatii calqabee cubbamoota yakkamoota waan taaneef amma garaa isa hundumaa danda'utti dhiyaanna. Cubbuu keenya sitti himanna. Qalbii keenyas jijjiirranna. Fuula kee barbaaddanna. Fuula kee gara keenyatti deebisi. Fuula kee gara keenyatti deebisi. Araara nutti argisiisi. Nu maali ammaa keenya nu gargaari. Nu maali ammaa keenya nu gargaari. Waaqayyo abbaa tonaa kan kee hojii jaalala nu gochaa kee ilaalla yaa'uma keenya nu gargaari. Nu maali fayyisaa keenya nu gargaari. Yaa Waaqayyo abbaa keenya dheekkamsa kee nuuf balleessi. Ataalaala kee nuuf kenni yaa'uma keenya nu gargaari. Nu maali fayyisaa keenya nu gargaari. Fayyisaa keenya nu gargaari. Rahoo keetti kan jiraatu si duwwaa kana amanatu eegamsiisisaan argatu yaa'uma keenya nu gargaari. Nu maali yaa'uma keenya nu gargaari. Yaa isa Waaqa irra jiraattu abbaa jalalaan guutuu waan hundumaarra caalchiftee akkasi jaallatiin namoota isa ofii keenyaatti akka hin jaallatin hin beekna. Yaadaan dubbiidhaan hojiidhaan si yakkineerra. Isa qulqulluu abboonni keerra salphineerra. Kanaaf isa akka qajeelummaa keetii fi akka baay'ina cubbuu keenyaa yaattee yoomti faradde badiisi bara baraa akka nuuf ta'u hin beekna. Amma garuu Yesuus Waaqa irra jiraatu
Yaabbaa jalalaan guutuu cubbuu keenya garaa keenya irraa kaafnee isa hundumaa danda'us Waaqayyotti himannaa. Garaa ragaa keetii fi gara hojii fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amantiidhaan qajeelummaan kan dhiyaatanii cubbuu isaaniif hin dhiiftaa. Keetiin isaanii hin simattaa. Akka isaan simattu fardii kenniteettaa. Warra si akka hundumaa akka isaanii dhiiftan mana isaaniitti lakkooftu. Nuyi gara namoonni cubbamoonni kana nyamannaa. Kanaaf akka nuuf araartu cubbuu keenya hundumaa akka nuuf dhiiftu. Abdii isa nuuf laattee akka nuuf laattu. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Wali wajjin waan jedhu kana mana wajjin jira. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa nu maari. Cubbuu keenyas nuuf dhiisi. Jireenya bara baraattis nu geessi. Nuuf dhiisi. Jireenya bara baraattis nu geessi. Ameen. Waaqayyo gooftaan kanaafis Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti ergee maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isinitti nan himaa. Ilillee guddaa Waaqayyo galateeffata. Akkana cubbuu isaa isaatti gameeffamanii Waaqayyo leellifata. Wali wajjin abbaa ulfinni haa ta'u jenna. Abbaa ulfinni haa ta'u ilma isaatiifis hafuura qulqulluufis calqabaa akka ture amma darbee hamma bara baraattis. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koos isiniif nan kenna. Ani akka biyya lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin. Hin sodaatinis jedhe Yesuus. Hin sodaatinis jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Kanaaf akka wal bukkee jirtanitti nagaan siif haa ta'u jedha wal dubbisaa. Wal gaafadha nagaa Waaqayyo. Bagayee gamtee as geessee Waaqayyo bakka si gargaaree jedhaani. Lama faafannaa kana waliin faarfannaa kakoo kasaatti kophaa Waaqayyo gooftaan kan jedhu kana walii wajjin meeshaalee gabaaleetu wajjin Waaqayyoon eebbifna. Kophaa Waaqayyo gooftaadha. Yerosa lesasa dabarsine Waaqayyotti laanna. Yesuus gooftaadha. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Inni amannu Yesuus gooftaadha. Ameen. Inni amannu Yesuus gooftaadha. Ameen. Inni keenya yaaluu barbaade Yesuus
إلى سياقلت سياقلت الله باشي قالت آمني ما ندي بسا 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 قالت آمني ما ندي ما ندي بسا Yesus Gopal. Yesus Gopal. Yesus Gopal. Kalau mungkin kita sendiri orang makanan lagi, sendiri tak kerja lagi. Ali Allah sendiri mai lagi. Tanpa terus lagi. Putra kantor lagi. Wani tidak dapat lagi. Allah akan fatai lagi. Ujian akan kaya lagi. Amen.